Jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota fayyisee tokko kan taatan hunduma keessaniif bakka jirtanitti nageenyi fi jaalalli karaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu isiniin jecha har'ammoo viidiyoo biraa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Hanga dhuma viidiyoo kiyyaatti na wajjin turuu hin nuffinaadha. Viidiyoo kana sheer gochuudhaan namoota hedduu biraan akka qaqqabsiiftan jaalalaa fi kabajaan isin gaafadha. Akkasumas warroonni maatii fayyisee ta'uu barbaadda fayyiseetu jettanii gara chaanaala kiyyaatti yoo dhuftan isin simachuun jaaladha. Yaada fi qeeqa qabdan koomentii jalattis barreessuu dandeessu. Egaa viidiyoon ani har'a qabadhee isiniif dhiyaadhe Dooktor Naafii fi Ayyaantuun bakka gammaddan isiniin jechuun barbaada. Waan baay'ee namatti toludha. Dhugaa baay'ee nama gammachiisa. Akkuma armaan olitti iskiriinii footoo irratti argitanitti Ayyaantuun eebba beebii shaawar jedhamu kanarra jirti. Haa ta'u malee namoonni tokko suuraan kun poostii ta'e suuraa kana jalatti yaadota adda addaa komentoota adda addaati kan barraa'aa jiru. Innis maal yoo jettan sargi Naafii fi Ayyaantuu erga taasifamee sirni gaa'ela isaanii erga taasifamee ji'a jaha keessatti akkamii namoonni daftanii da'uu barbaadan Dooktor Naafii akka dubbistan jedhameeti kan yaadonni tokko barraa jira. Haa ta'u malee jechuudha namoonni tokko kan waama jiru isaa osoo haasa'ee fixeen waa'ee jiru namaa irratti haasa'a. Kuni waanuma jiru egaa yeroo baay'eedha jechuudha. Dooktor Naafiin akkaataa itti wal baran jaalalleen dhugaa miiqaa akka turan kan nuuf ibsee jira jechuudha. Kanammoo jetu warroonni isa hordofaa turtan har'a duubatti deebitanii gara har'a jechuudha osoo duuba viidiyoo isaa hordofaa dhuftanii ji'a jaatti deessi akkas jechuun isin barbaachisu jechuudha. Simpilii jechumarraa hubachaa dhuftu. Kanaafuu warroonni akkas jettan warri Dooktor Naafii hin hordofne jechuu barbaadatan gabaabumatti. Egaa baay'ee namatti tola. Egaa mi har'a Dooktor Naafii yaadii wajjin gaafii fi deebii xiqqoo taasifna. Hanga dhumaatitti nu wajjin tura. Dooktor of eeggannoo dubartoonni yeroo ulfaa taasisan bal'inaan akka nu ibsitan jaalalaa fi kabajaan isin gaafadha. Of eeggannoo dubartoonni yeroo ulfaa taasisan bal'inaan nuuf ibsame. Keenya sagantaa keenya guyyaa irratti kan waliin ilaallu dubartoonni ulfaa yeroo ulfaa maal gochuu qabu maal gochuu hin qaban kan jedhu fayyaa isaaniitiif akkasumas immoo fayyaa daa'ima yookiin immoo miciree gadameessa isaanii keessa jiruuf maal gochuu qabu kan jedhu waliin kaafnee walii ilaala jechuudha. Egaa akkuma beekamu addunyaa kanarratti namni hedduun erga dhalannee as geenye horaa baay'achaa namoonni biiliyoona hedduun addunyaa kanarra jiraachaa jiru jechuudha. Sadarkaa baay'ee namni kun hundumtuu sadarkaa hedduu keessa dabarsee gadameessa keessa guyyaa 280 erga dabarse booda gara dachee kanaatti dhufa jechuudha. Egaa turtiin guyyaa 280 micireen daa'imni tokko yookiin micireen tokko gadameessa haadhaa keessatti dabarsu fayyummaa isaatii fi haati maal gochuu qabdi akkasumas immoo sababii garaagaraa kan ka'e dhiibbaan garaagaraa yookiin immoo rakkoowwan fayyaa garaagaraa yeroo ulfaa haadharra ga'uu waan danda'uuf immoo haatis yookiin immoo namoonni abbaa manaas ta'uu danda'a maatiin maal gochuu qabu kan jedhu waliin kaafnee haasofna jechuudha. Egaa akkuma beekamu sanyiin dhiiraa fi sanyiin kormaa yookiin sanyiin dhiiraadhaa fi hanqaaquun erga wal arganii booda yookiin immoo ujummoo gadameessaa keessatti fertilaayizeeshinii erga raawwatee booda daa'imni yookiin immoo micireen kunniin gadameessa keessatti maxxanuudhaan yookiin immoo keessoo gadameessaatti maxxanuudhaani guddinni micireen eegala jechuudha. Achirraa akkuudhaan turtii booda daa'imni tokko dhiigni daa'imaaf dhiigni haadhaa wal keessa deemuudhaan yookiin immoo dhiigni haadharraati wantoonni nyaati ta'uu danda'a. Dabalataan immoo daa'ima guddina daa'imman sanaatiif kan barbaachisu karaa dhiiga haadhaatiin geejjibamee fi gara daa'ima kanaa deemu yookiin immoo gara miciree kanaa deemuudhaan guddachuudhaani turtii guyyaa 280 yookiin immoo yeroo baay'ee baatii 9 walakkaa booda daa'imni tokko gara dachee kanaatti dhufa jechuudha. Galatoomii Dooktora keenya yaada bal'aanoo kennite gaafii itti aanu guyyaa marsaa laguu beekuun maaliif nu barbaachise? Gaafii lammaffaa kanas mee yaadaan nuuf akka ibsitan kabajaan isin gaafanna. Beekuun baay'ee barbaachisaadha. Namoonni baay'een hin beekan. Baruu tokkoffaa daa'imni suni meeqa akka ta'e torban meeqa yookiin immoo ji'a meeqa akka ta'e baruun fillee gestational age isaafillee nu gargaara. Guyyaan da'umsa keessanillee gara fuulduraatti yoom akka ta'uu danda'u kaalkuleet godhanii
kaa'uuf illee nu gargaara jechuudha. Kana jechuun expected date of delivery kan jennu kana baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Waan ta'eef guyyaa kana beekuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Keessattuu kan dhumaa yoo ta'e guyyaa jalqaba sanitti dhufee fi yoom sirraa akka dhaabbate. Muceen tokko gadameessa keessatti umurii isaa yookiin immoo turtii isaa kaalkuleet gochuudhaaf marsaan lagoo keessa kan isinitti dhufee guyyaa jalqabaa sana baruun baay'ee. Doktora keenya galatoomaa isiniin jechaa gaafina irraaf qabanne asuma irratti xumuraa sagantaa lammaffaa gaafii biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nu tura.